Harka fuunee shamaa akkam jirtan hordoftoota Oromoo Helzii arraan tana waan bareeda qabannee dhiyaannee isaan keessaa wantoota qaama namaa miidhaa tokko malee akka bifa bareedan yookaan diimatan yookaan rifeensa ofirratti ittisan jechuudha yookaan ofirraa buqqisanii isinii qopheessine isaan keessaa inni kun Colgate ni argitanii Colgate qabannee inni kun ammoo meeshaa itti cuunfanu jechuudha Colgate fi timaantima inni kun ammoo timaantima jechuudha isa kan iddoo lamatti murree Colgate yoo walitti qasne maal ta'a maaliif nu gargaara waan joorraa jechuudha arraan tana irra geenya yaaliidhaan kunooti jechuudha. Akka argitan kanatti inni kuni Colgate jechuudha ilkeen fayyadaman jechuudha ilkeetti gartee rigachuudha yeroo ilkeen soo akkatan ilkeen nama addeessee qulqulleessa jechuudha qushasha irraa baasa kun ogaa qiyaasatti jechuudha akka fayyadanitti inni tokko maankaallee aga qiyaasa maankaa tokkooti jechuudha manni kuni isa kanatti gaa timaantima iddoo lamatti kunne bishaan cuunfaa timaantima kan itti goonu ta'a jechuudha cuunfaa timaantim itti cuunfina argitanii inni kun timaantima kunoo argaa jirtu jechuudha haala kanaan gaa fallaanii kanarratti yookaan maankaa irratti jechuudha akkanan cuunfina kunoo bishaan isaati jechuudha argatanii bishaan malee kan barbaachisu jechuudha isa keessaa kana miti bishaan timaantimaati jechuudha ni argitan kunoo haala kanaan cuunfina jechuudha cuunfaa jirra cuunfina jira kunooti no haala kanaan bishaan jalaa miirtanii baastanii osoo qushashaatiin dabaletti qofa jalaa baaftanii Colgate yoo dartanii fayyadamtan qaama saalaallee naannoo qaama saalaa miila keenyaa fi akkasumas bakka bobaa keenya irratti illee ni jira akkasumas harka keenyarra luka keenyarra jechuudha bakka baay'ee jechuun miila keenya irratti rifeensa bo'u jira fayyadamuu dandeenya kunoo wal qasaa jira jechuudha bishaan isaatii fi Colgate haala kanaan qasnee gaa warra dhiiraa warra shamarranii iddoo naannawa qaama saalaati jechuudha iddoo naannawa qaama saalaa keenya gisee nu miila keenyarra sarbaa keenyarra jechuudha yeroo baay'ee shamarran shingiree waan adda addaa haaduu fayyadamu isa sanarra jechuudha tomaatoo kanaan fayyadamu Colgate wajjin baay'ee bareedaadha jechuudha ammaan tanagaa kunoo akkuma argitan harka kiyya kuni inni lamaanuu gurraacha jechuudha ni argitan bifi isaati gurraacha rifeensa qaba jechuudha gubbaarra ni argitanii naannoo kana rifeensa qaba rifeensa qaba jechuudha rifeensa gurraacha qaba kullee rifeensa gurraacha qaba erga rifeensa kan argitanii gaa harka kana lamaan isaatu nan dibadha harka tokko nan dibadha tokko nan dhiisa lamaan isaa argatanii rifeensa qaba amma daawwadha kunoo haala kanaan dibanne jechuudha haala kanaan dibanna haala kanaan rifeensa kana gaa boodarratti inni haasaa jechuudha arguuf jirra haala kanaan dibannee luka keenyallee yoo ta'e qaama naannoo qaama saalaa keenya akkasuma bobaa keenya jalallee rifeensa bobaa jalallee jechuudha osoo birrii baay'ee baafnee binnetti jechuudha wooma manaa qabnu keessaa osoo haadduun barbaannetti wooma sukaakii keenya manatti qabnu jechuudha Colgate sukaakii kana manaa qabnu kana fuunee timaantima nyaataa bitanne manaa qabnu kana walitti wadarree baasii tokko malee fayyadamne jechuudha osoo baasii nun gaafanne jechuudha birrii baafnee haadduun bitanne jechuudha haala kanaan fayyadamne kunoo ni argitanii kunoo daqiiqaa 5 booda jechuudha haala kanaan daqiiqaa 5 booda kunoo waan inni fakkaatu gaa harka kiyya kana argitanii jechuudha reefu argitanii sutanii rifeensa qaba harka lamaanuu amma daqiiqaa 5 argatee seebooda jechuudha qulqulleessinee laallagaa waan inni fakkaatu jechuudha nu argartanii buukii irraa ka'aa jira egaa daqiiqaa 5 booda jechuudha haaluma kanaan fuula keenyallee gatii tokko malee diimeessuu hin dandeenye jechuudha osoo dawaan fayyadamnetti dawaan fuula akka fayyadamnu nama miidha waan ta'eef isa kanoo dibannee baay'ee bareedaadha akkuma harka keenyaa fi luka keenyaa fi naannoo qaama saalaa keenya shamarranis dhiiraas ta'e fayyadamnutti inni kun gaa baay'ee nu gargaara jechuudha bifa kalara jijjiiruuf yookaan kalara keenya biica yookaan diimaa godhuudhaan akkasumas naannoo qaama saalaallee osoo shigireen ifira naannatti isa kanaan yoo dibannee daqiiqaa 5 yookaan daqiiqaa 10tti teenye daqiiqaa 5 6 7 teenye ifirraa kanaan haala kanaan qulqulleeffannee baay'ee bareedaadha jechuudha rifeensa keenya nurraa kaasee bifa keenya illee ni bareecha jechuudha akkuma agartan tomaatoon kun viitaamin C dha kunoo qaama namaatiif baay'ee bareedoo dibatanii harka kiyya kana keessa gaa ammaan tana bifa bareedina isaa arguu jirtan jechuudha buukiin irraa kee jira akkasumallee luka namarra illee buukii ni kaasa jechuudha kunoo harka kiyya kana lamaan kunoo inni kun argisa rifeensa qaba daawwadha jalqaba lamaan isin agarsiisu rifeensa qaba kun ammoo rifeensa qabu kunoo laal ni argitu haala kana irraa kaasee jira jechuudha rifeensa egaa maaliif namoonni baay'een yoo itti himne dhugaan isaan haala kanaan ofirratti mokkorrees ni argisiisa jechuudha akkasuma naannoo qaama saalaa miila keenya irratti illee yoo dibanne haala kanaan namarra kuchiisa jechuudha rifeensa yookaan buqqaasa qulqullina namaaf midhaasa jechuudha haadduudha namoo yoo haddee baay'ate isa kana yoo haddee hin baay'atu kunoo argitanii haala kana yoo fayyadamne gaa shamarranis ta'e dhiirrinis wanni kun faayidaa nu qaba galatoomaa horaa bulaa laayikii sheer sabiskiraayib nu godhaa chaanaalii keenya nu hordofuu keessaniif galatooma.